Qonnaan bultoonni godina Shawaa Bahaa muuxannoo godina Gujii Lixaarraa argataniin godina isaaniitti oomisha bunaa babal'isuuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. Jilli bulchaatti aanaa godina Shawaa Bahaan durfamee godina Gujii Lixaatti argamuun hojiilee misooma bunaa daawwateera. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Gujii Lixaa akka ta'anitti qindeessine. Oomishaalee qonnaa godinni Gujii Lixaa ittiin beekamu keessaa inni tokko oomisha bunaati. Jilli bulchaatti aanaa godina Shawaa Bahaa obbo Ibsaa Tsaadiqiin durfamu godina Gujii Lixaatti argamuun hojiilee misooma bunaa godinichaa daawwateera. Misooma bunaa godina Gujii Lixaatti hojjetamaa jirurraa muuxannoo akka argatan kan himan bulchaan itti aanaa godina Shawaa Bahaa obbo Ibsaa Tsaadiq muuxannoo argataniin godinichatti babal'isuudhaan qonnaan bultoota isaaniitii fi walitti hidhamiinsa gabaa mijataan akka uumamuuf kan hojjetan ta'uu dubbatu. Uummata keenya keessatti xiiqii uumnee hoggansa keenya keessatti xiiqii jiru uumnee horata jiru sirriitti fudhatanii milkaa'ina kaayyoo keenyaatiif milkaa'ina mul'ata keenyaatiif tumsa guddaa uummanni biyyaatis hoggansii sadarkaadhaan jirus akka taasisu qonnaan bulaan akka gatii gaarii itti argatu kan taasisu jechuudha. Kanaafuu godinni Gujii Lixaa kan hojjete bunarratti ta'us muuxannoon isaa immoo oomishaalee biraarratti nuti akka itti fayyadamnu kan taasisudha jechuudha. Bulchaan godina Gujii Lixaa obbo Tafarii Wandifiraaw daawwannaan taasifamee muuxannoo wal jijjiiruun tokkummaa fi miira waliin hojjechuu kan cimsu ta'uu eeruun hawaasni walitti dhufeenyaan yoo hojjete dinagdee naannichaa guddisuu fi qooda olaanaa qabaachuu himan. Muuxannoon yeroo ammaa godinaleen Oromiyaa guutuu Oromiyaatti geggeessaa jiran kun wal keessa deemnu kun tokkummaa Oromoolee cimsa, tokkummaa biyyaallee cimsa, tokkummaa sabaa sablammii cimsa. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Gujii Lixaa obbo Akililuu Gabra Masqal gama isaaniitiin lafa hektaara 200,000 oomishni bunaa waggaatti toonii 60,000 gabaa giddu galeessaaf kan dhiyaatu ta'uu himaniiru. Lafti bunaan uwwifame lafa guddaadha gara hektaara 200,000 deema. Haa ta'uuti immoo callaan waggaatti nuti gara toonii 60 dhiyeessina gabaa giddu galeessaatiif. Qonnaan bultoonni godina Shawaa Bahaarraa daawwannicha irratti hirmaatan muuxannoo argatanitti fayyadamuun godina isaaniitti oomisha bunaa kana dura hin baramne babal'isuun kan hojjetan ta'uu himaniiru. Akkaataa kanaan namni akkasitti tolchee akkaataa kanaan misoomsee bifa kanaan jiraachuu isaa baay'ee kan itti gammadneedha. Amma akkuma asitti agarre akka godina keenyatti waan godina keenya keessa hin jirre agarre godina keenyatti immoo barsiifachuun lafti godina keenyatti illee kana magarsuu hin danda'a jennee muuxannoo asii fudhachuu dhufne. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Gujii Lixaati.